Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu ilmaan Oromoo kan bahaa, kan gaabaa, kan gibbaa akkamiin gaafa yaadaa jirtanii har'as waan bareedduu takka qabadhee isiniif dhiyaadhee ture. Saniin dura warreen gartee YouTube chaanala kiyya subscribe godhin YouTube chaanalii kiyyaa seentanii akka subscribe gootan asumaan isin gaafachaa waan bareedduu takka waan ajaa'ibaa takka har'aa isiniif qabadhee isiniif dhiyaadhee jira jechuudha. Aappii ajaa'ibaa takka jechuudha. Aappii kan namoonni baay'een ammaan durallee barsiisanii turanii aappiin kun bifa haaraan deebi'ee YouTube wanti keessatti Google keessatti jechuudha. Abbaan kaampaaniin aappii kana haareetti waan maxxanseef aappii kana ammaas irra deebisanii buufattanii akka itti fayyadamtan isin asumaan isiniif dhaamsa kiyya dabarsaa jechuudha. Saniin dura mee warreen YouTube chaanala kiyyaa subscribe godhii seentanii YouTube chaanala kiyya subscribe gootan asumaan isin gaafadha. Wanta takka waan gartee Facebook irratti illee maxxansuu eegaleetiin jira. Ammaan booda Facebook irratti isin maxxansaa achumaan deebisee ammas YouTube kiyya irratti illee ni maxxansaa saniin baqa niyyaa buutanii na hordoftanii maatii akkanaaf taatan asumaan isin gaafadha jechuudha. San dura YouTube chaanala kiyya seentanii subscribe godhuu ni dandeessanii. YouTubein kiyyaa Faami Tube jaa dhiifamaan shabakaan hin taane wanta akkasumas jechuun wanti kiyyaa akka YouTube kiyya seentanii subscribe gootan asumaan isin gaafadha. Mee nafaan abbaa ilaalaa. Obsaan eeggadhaa shabakaan kiyya daddabaa waan ta'eef obsaan eeggadhaa. Okay. Bakka searchi jettana gubbaa irratti maal gootanii barreessitu Faami Tube jettanii barreessitu. Faami Tube jettanii barreessitu. Achi booda searchi gootu. Obsaa shabakaan kiyya daddabaa marraa waan daddabaa ta'eef akkasumatti obsaan nafaan eeggadhaa. Okay, naa dhufee jira. Isa kanaa jechuudha. Subscribe bakka subscribe jettana dhooytanii achiin duratti immoo mallattoo bilbilaa xiqqoo takkaa isiniif dhufa. Mallattoo bilbilaa san gara fuulduraatti jechuudha. Bilbila subscribe fuulduratti mallattoo bilbilaa san isiniif dhufti. Mallattoo bilbilaa san yeroo takka yeroo dhooytanii isa jalqaba barreeffama gubbaa kan xiyyaa gama namaan hin qabu sanarratti okay yeroo tan wanti nan galakkisu battallaatti isin miregeessii jechuudha. Ammas keessaa baanee gara barumsa keenyaatti yeroo deebinu wanta isin amma isin garsiisu deemu kana liinkii YouTube kana jala isiniif hin kaaya. Akkasumas YouTube liinkii kana jala isiniif hin kaaya. Wanti warri Google keessa buufachuu dandeessanis Google keessa seentanii buufachuu dandeessanii jechuudha. Baleen kiyyaa Google keessas ni jira. Google keessa garuu bifa haaraan maxxanee achirratti kaampaaniin upload godhee waan jiruuf achi keessa seentanii buufachuudhaaf ni dandeessa. Warreen achi keessa seentanii buufachuu dandeessanii qabdanii jechuudha. San yoo hin goone ammoo warreen hin beekne wanta keessa seentanii YouTube chaanala kiyya kana description jala liinkii isaa isiniif hin kaaya. Artii jalaayis fudhachuu ni dandeessanii jechuudha. Mee innis maal akka ta'e isin faana nafaan bu'aa afeerraa kiyya. Aappiin san aappii kanaa ni argitan jeetii yaada. Aappiin aappii kanaa kunoo isa kana argitan jeetii yaada. Ni argitan jeetii yaada. Okay. Aappiin kunoo isa kana YouTube jaa. Aappiin kun Google keessa jira. Google keessa jira malee maallaqaan bitama. Si galtee maallaqaan waan bitamu Play Store gubbaadhaan hin argattu jechuudha. Saniifuu okay. Seentanii ilaaluu dandeessan. Ani garuu buufattiin jira amma buusee waan jiruuf isin garsiisa. Eeggadhaa hin bannaa. Muuziqaa yeroo takkatti itti bantan muuziqaa yeroo takkatti jechuudha. Daqiiqaa 5 keessatti sekondii 5 keessatti muuziqaa tokko isiniif buusee isiniif search godhee if keessa gabbuusee kaayaa jechuudha. Si galtee amma YouTube wanta kana reefu itti mokkoreetiin ture amma ni naqee waa hedduun gabbuusee jira ni naqee fakkeenyaaf amma isin agarsiisu muuziqaa qabu kana fudhadheetiin ture caalaa buttumee kana fudhadheetiin ture bakka inni osoo keessi ta'u seeftee jira keessatti yeroo muuziqaa barbaadan asoo dhuftanii irratti hojjetu jechuudha. Maaliif shabakaan tokko shabakaan dhala butuun shabakaa alatti isin dalaga jechuudha. Yeroo shabakaa qabdan san itti guutanii yeroo itti fayyadamtanii shabakaa qabdan san bantanitti lama bas shabakaa isin fe'isu seentanii dha'uu qofa. Mee waliin ilaallu caalaa buttumee kana ani yeroo saniif dhaggeeffadheetiin ture jechuudha. Isa kanaa jechuudha kun amma akkuma argaa jirtanitti kun olaala amma taphachaa jira jechuudha. Wanta akka hin marre deeqaa takka afiree hin malle.
marree jechuudha. Kan lamataatis akkasumatti ishee kanas haa ilaalu. Inni argisiisee yaada buleeraa qabar Yusuf kanas walumaan ilaalu. Reefuun kun laalee turan amma inni kun YouTube jira wanta gubba jira hin buune jechuudha. Isin kun basiidhaa ajaa basiidhaadha kan mata fumaan bo'o maan ta'a jechuudha. Akkanaati background irraa jibur baatanii isin inni madala. Inni daga background irraa kan ni deebi'ee hin cufamu shiin dalagaa jechuudha. Alaa kun isin dalaga. Amma wadi isaa jilaa lafa keessatti inni argitu jedhu yaada mala gubbaa irratti lagaa jira kun jiru baratti lagaa jira. Takkanatti obboleeyyaa jifama YouTube kiyya laa buufachuu dandeessanii warreen ammoo Google keessa buufachuu barbaadanii Google keessa buufachuu barbaadanii Google keessa dhuftaniiti saffisaa isinii godha. Obsaa Google keessa buufachuu warri Google keessa buusuu feetan ammoo as dhuftanii YouTube jettanitti barreessanii isa kana jechuudha. Kun Appii kana YouTube jettanitti barreessanii alaaxuun isin seenaa jechuudha. Okay, Google keessa seenaa yoo buufachuu barbaadan ni jira. Google keessa ni jira. Google keessa buufachuu dandeessanii jechuudha.